Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Jimaataa irraa sadaasa 15/2024 jennee qabadhee dhiyaadheen isin dhageessisaa. Gabaasa tarkaanfii waliin ani Akaafan Fayyeeraati. Hiree sabaa tolchuuf falmaa jajjabduu gaggeessaa kan jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo bakkeewwan hedduutti tarkaanfii lukkeelee diinaa irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Dirree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii humna weerartuu impaayera irratti fudhatu cimsee itti fufuun godina lixa Wallaggaa Naala Taasibuu ganda Somboo sadan geettanitti kaleessa sadaasa 14 halkan sa'a 7 itti seenuun tarkaanfii jabaa irratti fudhatee jira. Tarkaanfii jajjabee woboon waraana faashistii BP irratti fudhateen loltoonni diinaa 4 ajjeefamuun madoo hedduun kan adabamte yoo ta'u mooricha keessaa guutummaan guututti baqachiisee jira. Hidhannoo tokko, kilaashii tokko, gumbii 3, rasaasa 59, bilbila waraana PP 2, galmee madda odeessaa 2 fi galaa irraa booji'uun injifannoon goolabee jira. Mooraa iraarsaa bilchiginnaa kana gubee barbadeessuun meeshaalee waraanaa adda addaa fi galaa irraa booji'uun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Tarkaanfii woboo jabaatee itti fufuun birgeediin ibiddaa godina lixa Shaggar aanaa uummata Oromoo naannoo ganda karaa Garjeedaa jedhamu keessatti kaleessa tarkaanfii lukkeelee galmeessee jira. Namarraa sadaasa 15/2024 irree fi gaachanni saba Oromoo woboon aanaa Gimbii jalaa iddoo Gambeelaa jedhamutti waraana PP waxaluun mooraa keessaa gugsee baaseera. Tarkaanfiin woboo hanga bilisummaa fi walabummaa Oromootti jabaatee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.